Lilin jaarsteeti hada manaa feeti dhiisiin jenne. Ani nan tuqinaa qofaan jenne tuqaa qofaan barbaadu. Nagaa ilmaan kiyya keessa mana kiyya keessa haa ta'u tuqaan barbaadu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota aanaa jaalaa akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaa jira hundumtillee gadabbii aggeenya jirra bakka jirutti hunda keenya rabbii nagaa nutti haa ta'u nusiin jaa. Akkasumatti gaarraan tana maal qabattee dhufte jechuun kasan inoluu wannan qabadhee isinii dhufe dhaamsa Fatiyaan dabarsite tokko isinii qabadhee dhufe akkuma quba qabdan dhugaadha wallaahi namni sabni yoo tokko nama jechuudha akka Fatiyaa kanaa jechuudha. Silaa shamarran teenya shamarran Oromoodha. Hundinuu wallaahi akka Fatiyaadhaa kan taate qaadha jechuudha wallaahi hundi keenya bilisoomni jaagam. Maaliif nama namallee kabaju jechuudha nama kabajaa namaaf qabu. Ishiin waan hin jette hordoftoota fi dhaggeeffattoota kiyya isiniin jaaladhaa yoo isin karaa manaa deebiin hangattan nin deebi'a. Yoo jirtu jechuudha. Karaa manaa deebi'uu deemti. Mee gamanumaan dhugaa warreen irraan tana karaa chaanala jirtan subscribe like godhuun dagatinaan asiin jaa. Mee karaa Fatiyaatiin isin dabarsaa nafaan turaan asiin jaa. Hordoftoota kiyya irraan tana viidiyoo tokkoon argatan hedduu viidiyoo sana ajaa'ibsiiste. Viidiyoon isa akka maalitti yoo jettanii Ilillii marti waa lama dubbachuu as ba'eerra. Ilillii marti dhaggeeffadhu Ilillii ati jaartii maarii malee haadha ilmaan kiyyaati miti dhageessaa. Nuti jara keenya akkanatti jechuudha Fatiyaanii jecha Ililliin ilmaan namuggaa fidii gatii irratti. Ishiin Fatiyaan tun maaliin manaa deemti? Bara akka nama ishiidha yaadu tokkotti akka nama Fatiyaadhaaf yaadu tokkotti ilmaan ishiidha namuggaa fidii. Gizee akkanattu wallaahi waan hedduu nama ajaa'ibsiisati. Hagam takka jechuudha ishii aarsaa yookaan ishiidhaan garaa gubaatteeti gocha kanaa hunda dalagu jirti jechuudha ishiin. Garuu Fatiyaan nama waa hunda ofirraa argu nama waa hunda beeku gabbaatee irraan tana ishii silaa irraan tana dubartii biraa taate ni arrabsiti. Gabbaatee arraba gubbatti baatee jechuudha. Likkuma jirtu dhuguma jirtu gabbaatee itti gadimtee jechuudha. Jira keenya. Takkaanatii rabbiin nagaa hara ijoollee ishiitti deebisee waliin umrii isaan haa dheeressu jaa isinillee du'aayii godhaaf isin jaa. Maal homaa qalbiin wayyoo itti yoo ilmaan kiyya biyya naa galan alhamdulillah maaliif biyya namaa keessa rakkatan biyya isaanii yoo galan ahli keessa jiran haadhaaf abbaa kee bira ummaa kee bira yoo galchites akkuma nama na bira jiruuti. Biyya namaa keessa takkanaatiin nuti wallaahi dhugaadha bahar yoo ati hara manaa deebi'uu baatte guyyaa lama keessatti ijoollee hunda'u hara biyyaa galchaa jiru jechuudha. Inni jecha kana maalitti jee ishiin bilbila jala haasuu diddee inni bakka ishiin jirtu dhabnaan yoo akkana jee dubbate oggoo sagalee isaan dhageesse ijoollee tiyya hara biyyaan haala galchuu adeemattetti galtii jechuudha akkaataa isaatti ishii deebisuudhaaf kana hundi dubbatee jechuudha baala. Garuu ishiinis maashaallah yoo galchis haadha fi abbaa keenya biratti galcha. Biyya namaa keessaa yoo ijoolleen tiyya karaa biyyatti anaa galte maashaallah hin gammadaatti. Dhugaadha. An duraan yoo duubaa galche hedduu rifattii yookaan jeetii yaade yookaan galtii jeetii yaade yoo gizeen ni galchati ka'e waan galtu jeetii yaade maashaallah yoo ijoolleen karaa biyyatti jaan galte biyya ormaa keessaa ni fadhaatte jechuudha. Rakkachuurraa biyya galanii akka fedhan haa jiraatan. Ilillee akka dhiisu ilillee dhiisii isin hin jenne obboleessa ilillee jaarteeti hada manaa feeti dhiisii hin jenne. Ani nan tuqinaa qofaan jenne tuqaa qofaan barbaadu. Dhugaadhaa jechuudha. Maaliif ishiin duraanuu isaan tuqe malee baharii fi ilillee tuqee manaa baase malee
ishiin duraanuu wallaahi manaa ba'uudhaan deemtu. Maal yoo ta'an isaan tuttuqee ifitti kaasee jechuudha. Baarillee naga ishiin manaa gabbaatee argee jechuudha waan haga ishiin mana jirtu waan ishiin irraa qabdee taatu hin jirtu erga ishiin manaa gabbaatee argee jechuudha wallaahi. Baara kanaafuu waan akkanaa kana sirreeffadhu siin jaa sirrii hin jirtu wallaahi. Takkanaati ammallee ishiin bara nin deebi'a mana keessatti akka feetetti wajjin jiraadha. Baara lillii baara dhiisiin hin jiru anuma tuqinaadhaatti nagaan hin jiraadha. Duuba mee amma hagan haalu maaltu hafee jira keenya. Ilillii garuu intala tana ilmaan kiyya isii biras naan geessinaan ilmaan kiyya irra dhimma hin qabdu isin hoobii faamsa naafiti maal isin maal si heerumtee malee ilmaan kiyya irra dhimma kan qabdi isin xiqqoollee hin qaanfatu. Saa dhugaadha. Ilmaan naafiti gisee gittu kana ishiin illee jecha kana waan jetteef waan gabbaatee akkanatteef hordoftoota biratti akka illee nama nagaati jedhanii namuu dhiifama godhuuf barbaaddee jechuudha. Garuu ammoo ishiin ammas har tokkoon fatee uumamuu akka ishiin karaa manaatti wal hin deebine godhuudhaaf deemte jechuudha. Naa qabdan jaalanaa qabdan niin beeka. Anis wallaahi san daranii isinii qaba. Isinii daranii isinii qaba kabaja. Isiniif jecha waan fedhin hin dhaba. Fatee miidhame mana keetitti deebi'u jettan wallaahi isiniif jecha niin miidhama niin deebi'a mana kiyya keessa. Haa miidhamu. Yeroo dhibba takka haa miidhamu. Yoo isin natti nuti dhugaadha namachuun akkanaa jechuudha. Nama kabajaa namaa beeku, nama maalummaa namaa beeku jechuudha. Ammaan tana isheen yoo hordoftoonni kiyya karaa manaa deebiidhaan jee hin deebi'atte. Maaliif hordoftoota ishiidha waliin beekan biyya takkaatti wal arganii hin beekan miidhuma hanga biratti wal baranii nama takkaa wal argin nama miidhuma biratti jechuudha. Si hordofu tokko qaalii isaanii godhu jechuun wallaahi nama namummaa beeku nama kabajaa nama qabu tokko jechuudha. Maashaallah. Obrii isaa dheerisuun siin jaa. Waa'ee kiyyaa, waa'ee bultii kiyyaa, waa'ee ilmaan kiyya siin galchu. Fatiyaa deem barbaadi. Fatiyaa fi addeeti. Fatiyaa ka'ee barbaadi. Intalli naayimaa akkana barbaadutti. Saa waan dhugaati. Maaliif isheen ammaan danduru gulilliin akka nama jechuudha bultii isaanii keessatti aangoo qabu jechuudha. Isaan hundaa'u bulchuu tokkotti baaharrillee ajajuu barbaadde jechuudha. Jechi isin ka'ee deemii barbaadii jechuun ishiidha. Khalaas yoo fedhe silaa inni bahar ajaja ishiidhaa guutee akkuma fedhe gootii jechuudha. Haguma dhuftetti osoo bahariin biraa hin osoo bahariin wal biraa hin isaan hundaa'u ajajjee ibjaatti bulchuu barbaaddi. Garuu Fatiyaa jiraatti hin bulle malee. Maashaallah. Bahar asumaanuu akka isheen maatii deebitu godhiin siin jaa. Akkanaatii bahar akka isheen karaa manaa deebitu godhii ishiinuu karaa manaa deebitii nama sammuu yaadu tokko nama kabaju nama bakka guddoo namaaf qabu tokko jechuudha. Akkanaatii hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya isinillee du'aa godhaa firis siin jaa akka nagaa deebi'an hunda isaaniiti. Tana fakkaatti gaa'ee hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya qophiin xiyya ta'arraatti waan haga dhumatti na daawwattaniif galatoomaa isin jaa hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.